fayyaa baay'eetu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo sinis baga nagaa taatan jecha har'a viidiyoo takka walitti deebi'ee jirra hanga dhumaatti na waliin ta'an affeerraa kooti akkasuma warroonni maatii koo taatanii like share gochaa jirtan hedduu galatooma ulfaadhaas ni jedha akkasuma immoo warroonni maatii koo hin taane subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalama wantoota chaanaala kootti irratti darbu na hordofaa affeerraa kooti. Har'a maal qabattee dhufte siifan jechuun keessanii loolu har'a waanuma xiqqooyi waan ol gorsiin akkasumas immoo namoota hojii namaa tuffatan wantoota namoota akkasiitiif barumsa hin ta'a kan jedhee yaadu tokko qabadhee dhufee hanga dhumaatti na waliin ta'an affeerraa kooti. Eshi har'a maal qabattee jechuun keessanii loolu akkuma isinitti hime namoota hojii namaa tuffatan namoota hojii waan hojjetu tokko irratti siqeequu barbaadaniif dhaamsa xiqqoo ishee qaba. Akkasumas immoo hojiin kamiyyuu obbolota koo warroonni hojii akkasii keessattuu ijoolleen nuti shamarran akka kootii warra araba jirtan akkasuma ijoolleen dhiiras warri araba jirtan hundi keenya waan hojjechaa jiru wal beekna. Warri biyya keessaa nu beekullee baatan nuti wal beekna maal akka hojjechaa jirtu mana keessatti maal akka hojjettu alatti maal akka hojjettu hundi keenya wal beekna jechuudha. Akka waan biiroo keessa teenyee baqa kompiitara tunnuu yookiin immoo fataa zanaa jennu wayitti of godha namoonni tokko jechuudha. Warroota akkasiif dhaamsa xiqqoo ishee qaba jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya xinnoo yoo walitti muufatanis xinnoo ishii yoo keessa waliin haasofnee hoo jennee har'a immoo xiqqoo ishii namni wal lola yoo waliin lollee kaane waan hin taane hojiidhaan wal qeeqa. Hojii ati hojjettu nasi qeeqa. Maaliif kun ta'e? Maaliif hojiin kamiyyuu kabajaa qaba. Ani kana dhufee fi hojjedhee qarshii argachuuf malee hojii maxaruuf miti. Abadan eenyuyyuu hojii biyya kana keessa kan dhufe hojii qarshii argachuudha. Waan barbaadde hojjedhati. Hojiin kabajaa qaba. Hojii kamiyyuu kabajaa qaba. Akka hojii kamiyyuu jechuudha. Hojiin kamiyyuu hojii dhiisii nyaanniyyuu kabajaa qaba. Hojiin immoo akkuma hojii mootummaa san kunillee hojii kabajaa qaba. Siboon sabar ati beennanu nama gargaarte waan kana argachaa jirta qarshii argachaa jirta ati kan baateef dalagaa walii maxaruu fi miti yookiin immoo hojii walii maxaruu fi hojii tuffachuu fi miti maaliif waan barbaadde hojjette qarshii argachuudhaaf waan barbaadde hojjette amma namoonni tokko akkuma waan nama biiroo keessa taa'ee agartanii akkuma hojii mootummaa qabatee warra hojii mootummaas qabee isaanis taa'anii duddi isaanii hojjetanii kompiitara hojjetanii achi hojjetanii as hojjetanii malee hin argatan isaan qarshii hin jiru eessattuyyuu bakka kamiyyuu jiraadhu iddoo kamiyyuu jiraadhu hojii mootummaa qabaadhu hojii arabaa hojjedhu hojii feete hojjedhu qarshii argachuudhaaf jireenya kee fooyyeffachuudhaaf isa boruusaaf fooyyeffachuudhaaf kanaaf waliin qeeqinaa hojiidha waliin qeeqinaa waan feete hojjedhu hojii waliin qeeqinaa hojiin kamiyyuu kabajaa qaba. Kabajaa keessattuu ijoolleen biyya ormaa jiru kuni yoo xiqqishuma walitti muufannee duraan keessa naafnee anaga waan akkasii tan hojjedha waliin jennee akkas jenne boru immoo xiqqoo yoo walitti muufanne isaan wal arrabsine isaan wal qeeqaa deemu. Sun dadhabbina sammuuti malee namoonni akkasii dadhabbina sammuu qaba malee waliin qeeqan. Yoo walillee namni tokko wal dhabuu hin jira akkuma wal dhabuun jiru immoo akkuma wal dhabuun jiru araaramuun isin jira wal jaalachuun isin jira wal jibbuun isin jira garuu ta'eetu kanuma wal qeeqaa ooluun kanuma hojii sanii wal arrabsuun never hin danda'amu. Uumaa ofii waaqayyo nama uumee wal arrabsuun bareedinaa wal arrabsuun bushaadha wal arrabsuun yoo ati waan tokko miidhamte yookiin waan tokko qaama tokko irratti qaama sanii wal arrabsuun never dadhabbiina sammuu keenyatti. Kuni jechuudha akka namoonni akkasitti yaadan namoonni tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti kan baaneef hojii kamiyyuu hojjennee qarshii keenya argachuudha malee ani waan nafee yoo hojjedhe qarshii biyya bichaan barbaadan. Mee amma namni akka kiyyaatti hojjetan jirtu amma dhugaa rabbis ni jedha mee amma ani maalan hojjedha daa'imarraa inni agartanii gurba yeroo tokko kaanii gidduudhaan viidiyoo yeroon haasa'u nan kutaa beektanii wannan haasa'u sun deena harkaa badde sababa daa'imaatiin jechuudha. Innaa wanti nan hojjedhu jechuudha. Mee anumarraa animmaa hojii kamiyyuu hin tuffadhu. Dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti osoo hojii tuffadhu ta'e qaatan galan kalaas maaliif ufan jijjiira kan jedhu malee hojii tuffachuuf yoo ta'an biyya kana fi jechuudha. Wanti nan hojjedhu ani daa'imarraa hin beektanii daa'ima mee namni daa'imarraa akkasitti dhiqatan jirtani basan ka maqaan dhaan kaan isa faarraa dhiqachu
sayraa dhiqaa, shinti beetiin dhiqaa. Bakka waan ijoolleen balleessite kafana isaanii tammiicaa tuffachuun hin jiru. Keessayyuu jechuudha. Yeroo daa'imti wal gara baxxufaa hin beektanii mati namoonni tokko hin jaalatan. Giddiidha kaa hojiidha kaa maaliin godhamee diduun hin danda'amu kaa hojii fan bahe kaa'anii qarshii argachuu kan ishee hojjedheetumaan qarshii argadha malee odoo kaa kanas waan feesisoo garaan keessa jibbuu garuu hojjedha kaa hojiidha kaa maaliin godharee qarshii argachuuf kaa'anii maaliif inni hojjedha jedhee ergan biyyaa bahe waan san tuffachuun qabu abadan deebisanii immoo gizee daa'imti akkas ofirratti haddee maal jettan kana isa qayyaruu isa dhiquu hin beektan biyya kana keessatti immoo hin niqan yeroo ammaa qayyartuu yeroo paappaasii ishii qayyartuu hin dhiqxa. Mucukkoota dhiqxala. Dhiqxee saamunaadhaan duuba dhiitillee mucukkoota dhiqxa akkuma nama wannoo isaatti duuba dhiqxa gizee hundumaayyuu jechuudha. Kana nan dhiqa kaa maaliin godharee isa tuffadhe taanaan qarshii hin jirtu kaa eessannee qaree kan argadhu kaa qarshii kiyya jechuudha. Yoo nama hojii kana daa'ima kana dhiquu baadhee tuffadhe jechuudha. Waan jiru himan kaa maaliif amma namoonni tokko ani akkasii ani maalidha ati eenyudha ati maalidha. Gaalallee eeguun bareedudha. Hojiidha bara. Namni tokko eebannee ebaluu gaala eegaay biyya ormaa isaatti ebaluu hoolota eegaay ebaluu hoolota eegaay jedha. Haa eegu kaa hojiidha bara. Hojiidha waan ta'eef qarshii argata kaa. Biyya keenya keessatti maal hojjennaa? Osoo kan biyyaa sallaallee amma namoonni as biyya kana dhufanii tuma caafu goona malee biyya keessatti waan hojjennu maal akka maatiin keenya hojjetu hundumtuu bareessinee wal beekna biyya keenya keessatti garuu immoo biyya kana wal caafu godhanii nama beekaa wayii of godhu jechuudha. Kanaaf hojii hin tuffatina hojii kamiyyuu namaanis hin qeeqna abbaan fedhi waan fedhi yoo hojjete qarshii argachuudha beeqa waan fedhi hojii fedhi waan ta'an hojjedheetuma qarshii argachuun barbaadan beeqa maaliif jireenya kiyyatti fooyyeffachuu fi karoora kaayyoo kiyyatti hin gaachuuf malee hojii maxara taanaan maal gochaan biyya kiyyayyuu baaree soofarran taanaan maal gochaan biyya kiyyayyuu baaree kanaaf immoo kanaaf jennaan hojiidha waliin qeeqna. Waliin arrabsina. Akkasii kaa ijoollee rumaa fiigaa amma maaliif daa'ima eeggata viidiyoo kana waraabaman gidduu kaa daa'ima eega kaan tasee daa'imaati waan ta'eef ishee innaa garaafa viidiyoo gizee sagalirraa fiiga maal isin jechuu barbaadessitanii hojiidhaan wal qeequun gaarii miti waan hojjennu tokko irratti hojii san kabajuudha. Abbaa fee waa fee hojjetu namni sun soo waa fee hojjete ati waan akkasitti hojjetta ati maalidha ati re'ee eeddaa ati hoolaa eeddaa ati gaala eeddaa ati daa'imarraa kana qayyarta ati daa'imaa dhiqxa ni bariin jedha namoonni akkasii dadhabbina sammuu warra qabu qofa jaalattee jechuudha warra dadhabbina sammuu qabu qofa malee namni hojii kamiyyuu kabajaa qaba hojjettee qarshii argachuu barbaadda taanaan karoora kee hojii irratti xiyyeeffadhu namoonni arrabsee. Kanaafuu hojiin kamiyyuu kabajaa qaba. Kabajnee hojjechuu qabna. Wal qeequun qabnu, tuffachuu qabnu, hojii argatte kamiyyuu hojjedhu. Biyya Oromaa keessa jirta. Waliin qeeqin, waliin tuffatin, kabajaa kenniif hojii keetii ittiin boon. Isaayyuu Waaqayyoo fayyaa sii kennee ati kan nama kana gargaarteeyyuu Waaqayyoon kee galateeffadhu. Wal qeequu dhiisate. Akkuma keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru kun akkuma nama biyya warra biyyaa sanitti yaadaa jirra jechuudha. Warroonni biyyaa maal nuun jedhu beektanii achi deemtanii maal hojjettan shinti beetii dhaqanii maalii taatanii jedhu. Eegaa isumaan niqaa isumaan dhiquu beeku. Shinti beetumaan niqaa daa'imummarraa hin qaqayyara manumaan qulqulleessa waan baay'een hojjedha. Carquma isaanii miicca nan tokkosa kana hojjedha jechuudha. Maaliif dirqama kanan bayeeffisa malee ani biiroo keessa taa'ee yookiin immoo kompiitara xiq gochuuf himati jechuudha. Isaa miti jireenya xiyya fooyyeffadha argin jedhee biyyaa bahee hojii kamiyyuu kabajee hojjechuu qaba jechuudha. Dirqama yoo ati hojii kabajne yoo ati hojii san tuffate ta'e akkasumatti qarshii isin argattu yeroo keetis qisaasaa adeema. Si jalaa qisaasaa adeema. Kanaafuu yeroo keetti fayyadamiti hojii kamiyyuu hojjedhu. Hojii soo hin qeeqina. Hojiin kamiyyuu hojiidha. Keessaa ijoollee biyya Arabaa jirta waliin jeeqina. Hojii feetiyyuu hojjedhu. Akkuma nama waliin beekne wayiitti yeroo tokko namoonni gareen hojiidhaan wal arrabsitan. Waliin arrabsina hojiidhaan. Hojii barbaadan hojjedha waliin arrabsina. Kabajaadha. Kabaja ani waan fee gaallee giraan jedhamu nan eega maaliif oduu amma carraan kiyya jechuudha. Dhugaa isinitti maa dhaggeeffadha mucayyoo takka firuma keenya jechuudha amma galtee jirti garuu isheen
سود عربية كانت افتي مال شي جاي قرار شي من جارتي ويت شي جاي من جارتي ويت شي جاي من جارتي سنمو جارتين تولي رأيك أبدي رأوتك أبدي وانتو وانا ويت اللي معلش انت تكشف وانت تقو قدو معلش يا كشيت ناتي فاني شي مبيكوني تقو قدو تكما بويت ما قام أكا بويت جرت مبيكوني شي عندك وانت كشيت سنة تقرتي سجوا فيديو لاني صورة كاستين تقرتي يروسو كيتشود إنها مش أيوسوني رأوتا إيدي إسار إيدي رأوتا سنجلا هرتي مالي وانو تتكشف سنجلا يسين هرتي بيكا أكما ديها هات على باستي تسيتي ساعتي مو غلستي بقى بايته كنتي مش أيو أتي كم بيه كنيتني إني أستي جاجر ثامتين جري مالين قد أريج الراكوتي وجيدا هني كارشي أرجع تهم بارباري مالي أم بيه كي ترى إيجن بيه كهولا سيجن بيه كوري سيجن بيه لقادو بتشوف لقوما مش أيوني ناتو يروت كشو إيجن مالي مش أيو سين هوري أيجود أنا هوري وقعتو كوي جر ماتي كوتي هوري وقعتو كوي جبيت هوري وقعتو كوي جنجا garuu micayyoo sun warii karuma warii matti bubbaasan hin beektu eddee hin beektu garuu biyya ormaa dhufnaanoo ra'ee tissitee ra'ee san jalaa hartii tiitii hartii waan hunda gooti qaba bakka akkuma biyya keenyatti hojjetti micayyoo sun jechuudha maaliif carraadha qalaa carraadha maaliif osoo tuffatte ta'e micayyoo suni qaata gijuma sana ofirra deebitee galti garuu hin tuffanne hojiidha waan ta'eef kabajjee hojii ishee kabajjee hojjetattee kaayyoo ishee xumurattee kara biyyaa galte micayyoo sun كنا أمنا قال هيرومته أبا منا شو جنجرات لا منا شيء قبض لا أصولين تفتي تأي مش أيوسون كم بيت إيه لا هم بيت إيه يتو بيور ما تيني مش أيوسون كم بيت إيه ناس تأده كارو كايوشي درمان قالته كنا أبا منا قالته منا شيء جرته فتازنا جت جرات كنافيو وروني هوجي أن نما تفتن وروني أسكيسة مانو جنو يعني لو كان نجاي نجريتان دوبا تفت سمون كيس وام برايا يشوف dadhabbinni akkasii san keessaa baasa sammuu akkas yaadu san immoo gataachi ofirraa jechuudha maaliif hojiin kabajaa qaba waan ta'eef maaliif ati kaayyoo kee galmaan kaachuu yaadi malee waan akkasii hojii akkasii tan hojjetu hojii mafeesii haa ga'u hojjedhu qarshii qofa barbaadeeti bakka kan argattu qarshii qofa bakka maaliif ati qarshii qofa argattee galtee jireenya kee fooyyeffachuudha jireenya kee bultii kee ijaarrachuudha innaa akkasii siniin jedha obboloota kooyi kanaafi warroota akkasitti hojii namaa tuffattanii hojii waliin tuffatinaayii wal kabajaa hundi keessanuu kabajaadhaan hin jiraadhaayi isiniin jechuu jaaladha maaliif akka nuun jettee jechuun keessanuu yeroo baay'ee namoonni hojiidhaan wal qeeqa warri biyyaa nu qeeqa warra sii wal qeeqa maal jechuudha amma fakkeenya warri biyyaa bee warroonni araba jirtan kun maal hojii seetanii maal madaa'imaati qayyartu pappaas madaa'imee qayyartu simbeen namee hojii keessan shanti beetu maarbaa dhittuun jedhu يعني هل نقا اسمه نقا يعني اسمه تماني اسمه نقا اسمه قيرا اسمه نقا ما في اور بتكست ما تكست ورس كست تانية تيا دنا كست يا دسوني نوما تور شمرمتي وكني جولة ديار ساتو جولة شبرا ساتو ور بيه ورما جركوني نوما تجعلا كور سانة تاني بيه تاني نلقي كان الراجل شودا سمو ساني جشود كان في مو ور مو بيه ورما جرتان ورين كيكنا وجين كم يو كبجاك أبا أكمل شيء ساني فكني سني فكرة mucayyoo sun durbiitiyya jechuudha dhugaa dubbachuuf durbiitiyya jechuudha እና በቃ hojjettee mucayyoo sun nu ajaa'ibe dhugaa waaqaan ajaa'ibe atan biyyatti mucayyoo hoolaa takka hiddeen beektu dhugaa siin jedha har'a biyya ormaa dhuftee kana hojjettee nagaashiitiin gibee ishee galtee fooyyessitee jireenya ishee fooyyeffattee galtee jechuudha osoo kan tuffatti ta'e osoo hojiin san kabajuu baattee tuffatti ta'e duubatti hafti homaan godhattu jechuudha kanaaf obsitee akka dhiiratitti laa وقامي وقا جامو تربو وجدت بيها مو صدقت انا كان وجدت قلت وقا ربي متوسن جچو اوفسيتي وقا كان هندايو جيتو كجدون قلت ديبت جوت اتوت جدو ان ديبت جوت قلت ديبت معرف ترى شيء خلاص وجي اوانت ايه ان كان فيو هوجي كم يوهن تفتنا سنين جچو بربادا هوجت تانا نو فيجيرت اتو وجي تفتتانا هو فيجيرتو ابدا اتو وجي مطرتتانا هو فيجيرتو كنافيو يو هجتن أو جيرتني أنا فودين كيكنا ليه أسين جشوا بربادا وانت نيكوا كاجول لمون كيرا يرانا دا أنتسي هما كانوا يتكيرا جتين جيتا كشوا يدي بردول إنها أكسس سنين جتوا جالت بلوتا كوي كنافيو هجيدا ولين كيكنا ولين أربسنا hojjedha hojiin kamiyyuu kabajaa qaba isin boonsaa har'a waan fe'anii soo sinin jedhan obsaan dabarsaa
nama obsa qabu fi nama aannan maalii dhugatu obsa qaba jedhanii hin beeku waan irraa fadhe. Inna kanaafiyyuu akkasan yoo obsa qabaattan iddoo guddaa qabachanii yoo hojiis kabajanii hojii keessan irratti hojjettan iddoo guddaa keessanii. Kanaafiyyuu hojii keessan kabajaa hojii keessan irratti immoo xiyyeeffadhaa malee jecha namaatiif iddoo hin qabinaa. Abbaan fedhe waan fedhe siin haa jedhu. Inni waan fedhen siin haa jedhu. Abbaan fedhe waan fedhe siin haa jedhu. Ati garuu karoora kee qofa hojii kee qofa irratti xiyyeeffadhu. Kanaafiyyuu warroonni wal jeeqxanii wal hin jeeqinaayi wal kabajaayi hojii keessan hojjedhaa isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Warri yookiin fi balleessitas jettan komentii jalatti yaada qabdan qiiqa qabdan barreessuu hin dagatinaa. Maaliif namni waluma caala beektanii beekumsaanis wal caalaa sammuu kanaan illee wal caala yaadissan namaata irratti. Kanaafiyyuu hin tuffatinaayi isiniin jechuu barbaada. Walis hin qeeqinaayi hojii kee irratti karoora kee qabaadhu. Hojii kee irratti xiyyeeffadhu. Abbaan fedhe waan fedhe yoo siin jedhe ati fakkeenyaaf jecha namaa yoo qabatte ta'e jechi namni siin jedhu yoo hin qabatte ta'e duubatti hafaa deema. Garuu jecha namaatiif iddoo hin kennite taanaan fuulduratti deemaa deemta jechuudha. Kanaafuu jecha namaatiif waan fedhe abbaan fedhe si hoo jedhe ati jecha saniif iddoo hin qabaatin hin kenniniif. Ati karoora kee qofa kaayyoo kee qofa kan biyyaa baateef maal hojjedhee of jijjiira kan jettu qofa irratti xiyyeeffadhu malee jechi namaa waan baay'ee yoo jecha namaa osoo dhageenya ta'e dhugaa dubbachuuf duubatti hin deebisa. Namoonni amma maal hin jedhu isin warri araba jirtanii achitti dulloomtanii hin galtanii birrii jaalattanii maalii taatanii akkasuma hin jedhu. Haa jedhu kaa birriin jaaladhee. Birri jaalannaan biyya kiyya irraa bahe malee doon birri jibbee maal gochaan araba ta'an birri soqaan dhufe malee maal soqaa dhufe wanni soqu jira irsaa miti kan soqaa dhufe bashannanaa fi miti kan soqaa biyya dhufe ani maalidhaa fi qarshii barbaadu fa'i namoonni akkasiin jedhanii hamilee geessu ati qarshii jaalatta eeyyen jedhaani eeyyen ishiifan biyyaa bahe jedhaani maatii keenya gannee maatii keenya hojii dhodhoofataa sanaa jechuu barbaannu. Isaan ganneera wanne qarshiidhaaf jecha isa barbaadu suushii jaalannaan nu qarshii sanii jedhee xarnaan nu ka'ee biyyaa beekaa osoo qarshii hin barbaadu ta'e maal gochaan biyya ormaa dhufa. Kanaaf namoonni hamilee si cabsuudhaaf waan baay'ee siin jedhu garuu ati immoo iddoo hin kenniniif namoota akkasii sana iddoo hin kennin ati hojii kee qofa irratti kaayyoo kee qofa irratti xiyyeeffadhu. Namni waan baay'ee siin jedhee duubatti si hambisuu dha. Namoota akkasii hamilee kan godhatanii fiiganii galantu jira. Ijoollee namaa waggaa tokko waggaa lama sadii fiiganii galanii duubatti hafanii qarshii dhabanii amma karaa deebi'an nama meeqatu jira. Akkoo jechuma namaatiif jechuudha. Jecha namaa qabatte taanaan duubatti si hambisa. Jecha namaaf iddoo hin kennin abbaa fedhe haa ta'u homaa siin godhu kanarra har'a akkas siin jedhe boroo sooti waa qabaachuu baatte sitti kolfa garagalee hoggaa si agasta jecha waan qabdu siin jedhe yoo ati mana siin qabaanne yoo ati lafa siin qabaanne yoo qarshii siin qabaanne ta'e kolkolleen isheen dargaggeessummaaf argaa baatte faa siin jedhe sitti kolfa jechuudha. Kanaaf immoo ati kaayyoo qofa qabaadhu osoo in akkas jedhanii warroonni akkas yaadu sun namoonni akkas yaadanu ati dhuftee caalta jechuudha. Kanaafuu kaayyoo kee qofa irratti xiyyeeffannaan keessan karoora kee kaayyoo kee qofa irratti malee oduu namaatii fi jecha namaatiif iddoo hin laatina abadan. Dhageessanii kuni gorsa anaati. Akka obboleettii tokkootitti wal gorsuu qabna. Maaliif namni walitti kolfuu faayidaan qabu wal gorsuu qabna wal deeffachuu qabna. Waan beeknu tokko yoo wal jajjabeessine bareedadha. Kanaafuu kasiif gale fudhu kasiif hin galin dhimma keeti. Kanaaf hojjedhaa hin tuffatinaa waan hafeetan kun dhamdee dhamdee mucatti bira godhame viidiyoo siin garaabaara. Isaa qofaa miti bee ejji takka shii eeddi jaraa ijoolledha. Ejji takka immoo shii eeddi tanas nan hojjedha. Hojii tunis hojii dabalataati beekaa ijoollee. Waan kunis hin tuffatidha. Kunillee waa hojii dabalataati jechuudha. Maaliif yeroon akka carraa ta'ee boqonnaa qabaadhee taa'e ta'e yoo isheen gurbattee akkatti naatee jechuudha kanaanis harkaa humanii goroggoradha. Maaliif kunis anaaf bu'aadha. Biyya kiyyatti hoon gale anaaf waan baay'ee na hojjeta. Waan miidhaginaati. Kanaafiyyuu waan dandeenyu tokkoolee garma ta'eenis ta'u hojii wayii hojjechuu barbaanna. Kanaaf yeroo itti qisaasamu yeroo akkamni walaa baddiidha. Kanaaf yeroo hin qisaasachina namaaf iddoon kennina hojjedhaa hin duroomtu homaan taatanii
iddoo guddaa geessu namaaf iddoon kenninaa namni hojiidha si qeequ ati hin dhagayinii fi yoo gurra kanaan dhageetti kanaan gayyaasa naqeera yoo inni si asii waan sitti dhageesse asiin gadi naqeera kalaas inni akkasi hundi keessaniyyuu viidiyoo kana haga dhumaa daawwadhaan affeerraa kootii yoo kan isinitti tolu ta'e laayik sheerii gochuudhaan hin dagatinaa akkasuma yaada fi qeeqa qabdan yookiin waan qabdan gaafis qabdan na gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo isiniin jaaladha isiniin kabajaa chaw bayi bayi hagammoo viidiyoo biraa walitti qabnee walitti deemuutti tanumaan immoo akkas ta'aa ishee shambaa jedhaa ishee horaa bulaa deemana.